Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Baay'ee namatti tola. Amma harka keessas qabatanii isin guba malee waan baay'ee. Ashaboo salaalaan. Naguba. Ilaa kana baay'ee gaarii. Baay'ee bareedu. Namni baay'ee dhabdee Sadii namatti tola. Anis mau dukung seorang abang visi atau baru semua dukung mau Sunan takattakera sanatti rabu. Ali jauh jatuh nggak ada bahan. Takattakera sanatti rabu. Takattakera. Sanatti nak takattakera. Si, jangan dapat dong. kasih aman. Ikan biar malah wani baik. Singgu bah? Kan tokkos kenni Kita nasi sudah di mana? Tunggu ada di mana? Tunggu sedikit dulu. Isa tunggu mandanda. Oiga. Lagi saja di mana? Nagawa kayo unduma keessa ni famaa yetu. Jedhee. Tole obboleettii keenya masqalee obboleessa keenya qannaa obboleettii keenya caaltu fi mishiinir qannoo addisuu addoo kanatti argamtanii guyyaa irraa waxii bifa kana fakkaatu hojjechaa akka jirtan argaan jira. Keessumaa mishiinir qannoo addisuu yeroo amma kun yeroo isaatti waxii hojjechaa jiran irra jiru. Mishiinir qannoo maaliif hojjechaa jirtu laata? Wanti kun maa'inni maaliif kana hundumaa irratti waan jettu lamaffaa immoo muuxannoo karaa duraa qabdu moo haruma shaakala gootan laa kan jedhu gaaffii xiqqoo ishee qabna. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Laaqana guyyaa irraa kana mana hidhaatti geessuudhaaf obboloota keenya mana hidhaatti jiran dubbisne isaaniif laaqana goonee fi waaqayyoon kadhannee fi wangeela itti himuudhaaf karoorfanne jechuudha. Haala kanaan waldaan kiristaanaa galata waaqayyoo magaalaa Buraayyuu naannoo Ashawaa Meedaa safara Kusaayee jedhamutti kan argamtu waldaan kun baasii guddaa baasuudhaan nyaanni kun akka qophaa'uuf gahee guddaa qabatte illee akka ministirii keenya jiraachuu wangeela kiristoositti kaan kaayoo dadhabne qaamumaan illee argamnee waliin hojjetaa jirra jechuudha. Qaamumaan illee argamnee waliin hojjechuutti jirra. Laaqana kana geessinee jaraaf irree Jara warra kamiif hidhamtoota 130 mana hidhaa magaalaa Buraayyuu Ashawaa Meedaa keessa jira jechuudha. Ganda gafarsaanoo. Kanaaf laaqana sana dura dhufnee bishaan dura dhufnee wangeelatti himuudhaaf kaayyoon keenya olaanaa wangeelatti himuu yoo ta'u foon isaaniifis immoo waan qabnu irraa qooduu waan qabnuuf Toommoo tolchuu durumaayyuu nan danda'an ture. Ani immoo eegan fuudhee illee irraa fagaadhe. Maaliif na kunuunsu natti fakkaata mana guyyaa tokko nan hojjechiisne maan soba. Garaagarummaa qabna jechuudha ni morma fuudheen bada. Maqaa waaqayyoo wal baatu walaalee garuu baay'een danda'a dhugaa dubbachuuf. Waaqayyo sin eebbisu dhagaafachuu keessanii. Ameen. Maan firii ta'uu deebi. Dhagaan kun amma asiin ta'uu gadi. Mishiinir qannoo addisuun kan hundaa'e mukkee dhaabachuudhaan walumaan taanee lama taanee hojjechaa jirra. Har'aa baasii 13,000 fi walitti dhiyaatuutiin gara kanaatti dhufnee jirra jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waaqayyo sin eebbisa. Ameen. Amma bishaan binneechi keenya dhufne ministiriin misiraachoo wangeela kiristoos mishiinir qannoo addisuutiin kan hundaa'e suni bishaan bitanii waajjira poolisii keessa kan gashinuu taasisanii dhandee achiisa gashinee deebinee dhufne amma jechuudha. Amma nammoo kunoo waxii kana damnee hojjennee irraa fuunee asi cannaa hafa ganaa. Raajii iddoo kana tolchuu nama dandeessu jechuudha. Baay'een danda'anii iddoo kanaan sadarkaa jalqabaa qabu. Dhugaa eessaa fuutan muuxannoo kan. Gaarumatti baay'ee gammada. Ati hoo maaltu sitti dhaga'ama siin? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Sababni isaayyuu waldaan kana yaaddee uummata gaaffii hin qabne gaafachuu isheetti baay'ee natti toleera. Sababa sanaaf guddaa isin galateeffata. Akka waldaattis akka raajii qopheessanittis jechuudha. Eebbitamee poliitii keenya isheen kunoo. Anis gammachuu guddaa natti dhaga'amaa jira. Ishoo oya gooftaan isin gammachiisee gara fuulduraattis muuxannoo hundi jabeeffamuu qaba. Itti jabaachuu qabduun isinii jedhaan illee. Eebbifamaa jabaadhaa. Kotaadhaan. Homaa miti kotaadhaan jedhe.
Saafa bal'aa isaatti neeqisa. Dabaleen ture. Aizo. Maal dite maal? Foon caalaa foon olii mura. Maal jechuudha? Haleluuyaa. Atau aja nurut dia dia kan, udah main gitu. Tidak nih. Nagaa Waaqayyoo ulfaatu. Amin. Namoota mana hidhaa keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turan keewwama mana hidhaa naannoo kanaa keessatti namni waggaa 8 maatii isaa nagarree akka jiru waan natti himeef keenyarra wajjin isaa nyaanna illee gammachuu guddaa nutti dhadhagaamee kan hojjechaa jirra. Bara keessa guyyaa keessa hundumaa eebbisu. Sofa murah irra. Xumurreera. Oldara jifa keessa. Meseji naa godhe isa salaamuudhaan dhabeeti.